Faya urummaa gurbaan itti zinjiruma jala siin baasa. Ati rabbiin gartee nama dhagoosii haa godhu yoo gartee dubbatu illee dadhabdee. Kan gurbaan haafu haa dhiisu. Ani immoo har'a dirree bareediitti hin dhufe jechuudha. Duraanuu an carraa kanaaf nama barbaadaa jira godhu. Carraan kun har'a naaf tolee jira boo. Boo har'a numaa milkii ajaa'ibaa jarraan tana. Inni duraanuu inni bar fayyaa ta'eef hin deemu gurbaan. Fayyaa ta'eef inni man deemu jechuudha. Ati maqalee isaa qaxxinaa darbanii shira biraa xaxuudhaa yaa'an. Namtichummaan raajuu kana godhee raajuu fi jaartii adda facaasee raajuu dhamaasee jaartiis akka isiin gatteen fayyine gattee akka ciisaan kaane godhu jiru. Isaan akkananiitiin akkasii bilbilee yaamee hogguun dhufu tuwaan basii xanan jechuudha. Laaftuudha jaa namni namni kun danda'u siin namni akkuma harkaa tirtasanii namni hiikuu siin jiru naan jechuudha jechuudha sanuma. Haa gurbaa wayii ilmoo namaati haa gurbaa. Barbi haa fayyisuuf shirra. Yallaayyuu. Caffatan. Hafuuraan qabdu. Wayyooyitee jee gurbaan waan oowwaa itti naqee keessaa utaalchisee kunoo akkana ciisaa jirti laafatteeti. Inshaallah rabbiin dawaa godhuu fi dawaan ni jira quraana rabbiiti. Abshir asumaan hordofaan isiniin jaa. Raajiyaati. Maal irratti amantee gurbaa gartee dhabama lafarraa nama godhu jiru. Nama kophee siiriyu. Akka maal namti dadde moo? Gurbaa kana fiddee maallaqa asinaatee bifte moo? Na wajji jiraachuu barbaadde moo? Ati akkamtu barbaadde? Takkitti mana of kinaa himee haa mina dhiise moo? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota hordoftoota keenya ilmaan Oromoo marti keessanuu salaamanni keenya gaa. Qilleensumarraa lafa hirtanti sinaagee isiniin jechaadha. Jawaadeen haalli gartee maraajuunii fi faayoon keessi jiran hedduu takka nama yaachisa. Dhugaa rabbii yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira. Raajummaan dhugaa akka gartee akkuma viidiyoo irra gartanitti nama fayyaa qabu fakkaatu. Antan na dhibde jawaadeen akkamitti faguudhaaf dafeeti gartee fiigee dhaqe. Waan silaa gartee beeku dhaqee gartee dhaamsa bakkaan gahee itti goosise. Haa galatoomu maaliif jennaan namni gartee ogguma rakkoo kana cinaa dhaabbata. Garuu dawaa gartee jawaadiin godhee fi kute booda sheektichi duubaan dhaqe. Maaliif ichi dhiisee deeme jawaadiin? Jawaadee maaliif ichi dhiiftee deemte yaa'u? Ilmi namaa yoo waliin dhaabbate walumaan dhaabbata. Maatii sana akka isaan keessa jiran gartee gandummaan sanuu ganda nagaan fakkaatu haala isaan keessa jiran gartee. Anis akkuma viidiyoo kee arkeen sittillee bilbileetiin gartee egaa maatuma sanuu achii baafna. Akka gartee sheektichi lamata gartee deebi'ee gartee achi deebi'ee waan kana ittiin jabeessine. Akkas goona jeetii yaada qaba telefoonni keelleen cufaadha. Amma dawaa ati godheef jettee gartee ittiimtee dhaamsa gartee gootee fi biraa deemte san namtichi gartee akka dawaan san hin daleenye maaliif waan kana goote jee ni dhoorkaa jechuudha. Ni dhamaasa akka isaan gartee dawaa sanuu fudhanne goosa. Suniifuu viidiyoon ammaan tana reefuun tanaan arkee jechuudha. Abdi viidiyoo gadhiisee saboota kiyyaan kanuma akkamii obboleessu waan inni haasa'u dhageessan kun dawaa godhuu dhaqe moo? Jaartii namaa jallisuu dhaqe moo? Maallaqa fudhachuu dhaqe moo? Kalee isaan dhaameef laa raajuu maaliin jeen? Raajuu waamee kan dhabiniis jeen horii keetiinis dhukkuban bitatin horuma keetiin dawaa silaa gatteesii fi warra keetis adda baaftu warra keetti godhuu deema faayoo godhuu deema faayoo fayyisuuf hin deemu. Amma haasoo isaa kan amma dhugaa dhageeffattan. Arra carraan qabaa carraan qabarreeti je'ee gurratti haasawa. Aboo sheeka sheexaanaa sheeka ibliisaa namtichuma akkam yaa'u. Warra kana karrabuudhaaf deema qaalaa lamma. Gama tokkoon maallaqa gaafata. Gama tokkoon warra walii garagalcha. Jaarsaa si dhamaasa, jaartii si dhamaasa. Wallaahi nama diddiibbiini garuu silaa furmaanni beeke amma isaan baasuudha. Amma eega bootaan beekame namtichi beeke jalaana kun dawaan amma inni itti godheessanis akka gartee dawaa biraa fudhatan ittiin dhiibdu ni dhoorkiti jechuudha.
wanni kun fayyisuudhaaf miti halee isaan isin haasoo jira warra keetis dhabdee atis dhabdee horii keetis dhabdee si'alda ijoollee gartee sibiri giddu tasilaa gartee isaan irratti illee ragaa baatuu fi iddoo isaan jiran illee nu garsiiftu isaan sanillee akkasii harkaa baan goote amma ijoollee ni baafachiisa faayootti si garagalcha deebisi atiis gartee fi kun akkan taane keessa jirta kanaaf ammallee jawaadee faana buunee egaa waan kana akkaataa mana sanii gartee itti fuunee irraatti jijjiirroo taate malee dawummaan ganaa duubaan dhufanitti godhanii hin fayyadu kan hundi kamin raajuudhaaf galuu dadhabde raajuudhaan dammaqi jee hangaadee harkachuu hin dandeenye telefoonni cufaadha asumaan gartee viidiyoo kana jawaadee biraan illee naagaa raajuu biraan illee naagaadha dheeyne gartee akka namticha san harkaa fuunu akkumaan kaleessa dubbadde isaan lamaanuu walitti garagalchuudhaaf deemu sheebbittiin xaarii bittiin gartee maatii fi aayilaa gartee xaarii bittiin godhuudhaan ka beekame suni ammallee duuba nafu lama dammoo abdii viidiyoo tokko waraabe obboleettii xiyyaa wajjin viidiyoon saadhaa faraan tuub jeeti viidiyoo gartee gadhiise kaleessa odumaan deemuutiin irra dhaqe duraan sirratti eegu jiraami achi waliin ta'anii obboleettii xiyyaanis maallaqii deebitamuun deebiftu yookaan siin ajjeesa yookaan dafii namticha naafiti anammoo telefoonni isiidhaatis akkanarratti hin buune akkuma isin naan jettanitti akka telefoona isiidhaa yoo na dawwalteef na harkachuu hin dandeenye hin godhe maaliif akkuma kaleessaa qaxxiinaa darbanii shira biraa xaxuudhaa yaa'an namtichummaan raajuu kana godhe raajuu fi jaartii adda facaasee raajuu dhamaasee jaartiis akka isiin garteen fayyine gartee akka ciisaan kaane godhu jiru kheyriidha irraa eeyinaa jechuun waan hin taane viidiyoo amma gaa obboleettii xiyyaa fi mucaa tokko bira jira hojjetaa wanni kun dhugumaa jaamu jaan maallaqni meeqaa jeemu jaan maallaqni $500 maallaqa hiyyeessa malee namni fuudhu jiru viidiyoo jalqaba gartee guma baasirra gadhiise immoo maallaqni kiyya $2,000 wayii jira laan namtichi kun sheeka biifaadha buufaa jedhanii sheeka kijibaa maafiyaa guruppii warra gartee akka gartee raammootti summii dhiiga namaa xuuxu san jechuudha caasaan isaanii gaa babal'aadha akkuma gartanitti firii jaalalaati jajjabeessaa ture maaliif jennaan hundeen isaanii takka kuni khazinaa isaaniiti ma'aashi isaaniiti raatiba isaaniiti yookaan miindaa isaaniiti miindaa akkanatti argatan jireenya isaanii nama saamuudhaan jiraatan dalagataniiti miti jarri ifumaafuu hattuu bar maallaquma garteessi mana isaanii dhabiyyaa kana yookaan ifumaafuu jaartii jalaatee kana jaa amma namticha kanaas raajuu dubbi biraatti dhalu taa'ee dawaa jee maallaqa gartee kabiraa irratti isaabbata booda maallaqaatu naan ergine yoo fayyaa barbaadee fi yoo maallaqa barbaadee sigalte akkasii daawwattoota kiyya dubbiin jajjabduudha maatiin san ammoo hedduu takka nama yaachisaa wallaahi viidiyoo tanallee ol ba'u waraabeetii miti viidiyoo jawaadee gwaan arke jawaadeen gartee ichi dhiiseen deemu akka ifitees akka keessa dabrees ni beeka jara kana jalaa ni meesaa jeetii yaadee ture hedduu takka gartee gwaan jawaadee biratti arge nin tasgabbaa'e nagayaan arkadde maaliif jennaan khalaas dubbiin bakka arkatti akkuma gartee gaa deengadde gartan caalaallee sheekticha bira dhaqee waan jarritti godhe siirii jarritti godhe dawaatti bitee fi caalaan gartee gaa idallee ka viidiyoo waraabee fayyeetiin jira alhamdulillah nagayaan qabachuu jira an guyyaa arraa kana maaliin eegu jira beeyta dawaa gartee jawaadeen gartee faayoo faadhaaf godhe ni fayyitii jeetiin eegaa jira fayyaa siidhee arra gartee viidiyoo siidha yooniif qaamaanillee bakka isaan jiranillee beeniin dheeyne ni fayyiti jeetiin eegaa jira akkuma caalaa sanitti ammoo dubbiin faallaadha natti taate wanni faallaa ta'e maal abdii isa duubaan dhaqe sheek tartiib jechuudha sheek tartiibiitu eega jawaadeen deemee dhaqe
Hoggaan ni dhaqu faaya qofaa ciisu jira. Mana eenyurraa bane gubbaan seenee moo jalaan seenee maaliin firraa bananii dheengadda waan gaafachaa turtan akkamitti ulaa banee ol seenee ulaa caalaadha. Manuma keessatti arge jechuudha. Akkamitti seentee hoggaa jahuunis seene gaa kanti seene maal gaafattaa. Jarri sheexaanaa wanni isin hin jennuuf tana. Raajuun ammoo mana qulqulleeyyee dawaa barbaada kuti. Dawaan inni barbaadu sanis dawaa ibliisaati waan gartee ganda keessa hin jirre fuudhanii namatti himan. Ammallee dhaamsa kanaas gartee raajuu biraan ga'a. Raajuu sheekticha kana jalaa yaaboo mana jijjiirradhu. Raajuu dhaamsisumaaf keenya. Kaleessa immoo jawaadeedhaa wajji haasoo dheeraa wajji haasoftanii takka gartee atillee akkamitti akkasii jarri kun akkamii jechaa turte. Ammoo wanni taa'ame waan arrasirra gaame kana caalaa gartee waan hamtuudhaa ta'aa ture. Ammoo teetuunis hoggaa akkana keessatti deeman nama yaachifti. Haxxiin inni gartee irra deemaa jiru hedduu takka nama yaachisa. Atuu gartee bazabazaas godhee jira. Antanii siin jiru raajuu. Manni keessa wayi qaba. Dhugaa. Atii kuni raajuun an dur beeku sanii miti. Tafayyaa faayoodhaa bar fagoo jirtii. Silaa ati fayyaa qabaattee nagee qabaattee waan sirriitii fi waan dogongoraa adda beeyte dhugaadha. Warra keenya fayyadanii wallaante. Gama tokkoon atuu fayyaa siin barbaadduu siin jaa. Namni fayyaa siidhaan barbaannee karaa biraa fayyisuu deemu immoo isa. Jaartiin ta'e akka ati dur beeytu sanitti siin deebituu siin jechuu jirra. Dawaa namticha kanaa gartee maallaqa keetiis baaftee dawaa sun dhukkuban bitatiin dhiisii. Akkasi yoo kana godhuu baatte immoo jireenya kee dammartee siin jenna. Waan namni siin jehus yoo dhageesse bareedaadha. Ammallee iddoo isaan jiran dhiyoo tana gaa jawaadeen illee waluma dubbifne jawaadeenis gama tokkoon firraan eega ammoo awwanni firraan eeguuf takkan jettu maaliif rakkinuma gartee hawaasa keenyaan na dubbisa malee obboleeyyan kiyyaa ani alhamdulillaahi rabbi hamtuun irraa haa qabu isinirraa illee obboleeyyan kiyya irraa illee rabbi haa qabu ilmaan oromoo hundarraa hamtuu rabbi haa qabu suni nageenyi gartee nama ollaan nagayaa jiran beektaa namni fiidhaa nagayaatiin nagayaa suntu gabbaasee nu dubbisa. Yooniif gartee kun walaa oduma dubbannuu raajuun namticha gartee asitti shira nu dalagee shira sanirratti gaa haxxii meeqa jala yaanee obboleettiiti yaa ushiis godhee jechuudha. Amma akkuma obboleettiiti yoo godhe tana faayoodhaas akkas godhuu ta'a. Amma obboleettiin tiyyaa aqliin sammuu kan jirtu. Booda isuma tanaa ni najjeese jees gara galabuun ni najjeesa. As fiddamoo fidduu maallaqa. Hattuun hattuu kafii nama seeti jedhanii beektaa. Haati hattuun intalaan amantuu jedhan. Suniif namni midaanuma akkuma saasan nama seeha. Dhabni gartee alhamdulillah dhabaas hin qabnu galasaati. Rabbi fayyaas nuuf kanne. Ammoo waan hin taane riskii hin taane barbaannee shira namarratti ijaan. Dhugumaa hojii jiraachuudhaaf wayya. Ilmaan Oromoo waggaa gartee gaa yaadni nutti hammaatee akkaataan jiruu sunti hammaatee haalliinis gartee wanni ta'e gabbaanee gartee wayitaatee dhaamsaa fi ergaa qabnu dabarfanna. Sanumaan nu teessuu dideen wal baasanii ta'a. Suniifuu isinillee jawaatillee gartee dubbisaadha. Maaliif raajuunii fi faayoon bakka gartee mana sanitti dhiisuu hin qaban. Maaliif manni san matuma isaa dhiibuu wannummaan raajuu dhamaasee faayoodhaas akkanatti kalafaan kaane godhaa jiru mana sanitti waa godhaniif jiran. Malee waan biraatii miti. Namtichi gwaaniif gartee sheek tartiibu gwaaniif mana san dhufe raajummaanuu sirriin jiru. Tara takka duruu fiigee tara takka maarreedha tara takka maali wanni waan kana godhu. Suniif wanni kun hedduu yaaddoo guddaadha. Ammoo amma nagaya xiqqoo iyyaa. Daran amma kennaa wanni jedhaniin san kenna jedhaniin beektaa akka nama biroo kaa'u badhaasa.
badhaasni sii kannan badhaasa daransaa keessaa si utaalchisu hayyama isaanii si goosisu karaa isaan si oofan si bobbaasisu deebisee ammallee tana gubbaan badhaasa dabaluufi ta'a. Gaafa badhaasni sanis mana san seene harkaa nama nagayaatis hin fadhanii nama biraan dhugoomsan isaan malee waan gartee namni biraa ja'uun hin fudhatan waan gartee sheektichi kun ja'uun malee waa'ee gartee abdii gartee gaamma achi dhufee an sheeka ja'u kana edettiimi kaleessatti hime jawaadeen dhugaa galatuun ammallee immoo kanuma akkasii wajjaa son keessa gadi hin buune kanaaf wallahi nama yoo gartee gaa namni tokko beeke akkuma gartee namni biraa yoo dhufeetti dubbate akka namarraan fudhanne godhee jira waan namni biraa ja'uun hin dhugoomsu ta sheektichi ja'uun malee maallaqa hooma feeti siifin kanna yaan hooma feeti akkamitti namni dila kana hunda ayyamu waatu jira mana san keessa waatu jira mana sanii fi isaan jalaa yoo bakka jijjiiran malee an amma silaa mana san isaan ichi keessaa baafnee iddoo biraa jijjiirree sheeka biraa itti fidanii akka dawaa biraa godhuudha. Dawaan isaanii tasummeessite tanarraa dhiisanii dawaa gartee ulamaanni keenya sheekonni keenya warri dawaa godhu warri gartee wal'aansaan ogeeyyoottiin fayyaa jechuudha. Dawaa isaanii san godhuuf malee dawaa warra sheexaanaa tanaan akkasii ammoo Muhammadin abdi caaltootis obboleettiitti jallee sin jechuun ni qaanfadha. Siifi abdiis wanni Muhammad irraa barbaadan takkan jirtu. Lolli keessanis lola kijibaati. Ifii gartee afaan wal bubbuttanii namni gidduutti gartee ribuyaatanis tokko hin jiru. Akkasii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.